Ashama nageenyi rabbii guddaa simbiratii haa jiraatu oolmaawwan biizinasiitiif akkasumas komii jiraattota godina Harargee lameenii isin dhageessifnaati gama balballoomii oduutti deebina akkasumas ammoo itti gaafatamaa biiroo dhimmoota daldala Oromiyaadha obbo Daani'eel Charinnat komii hawaasaa kan jimaa irratti ka'e ilaalchisee deebii qabatan qabu jiraattonni immoo maal jedhan kan jedhu sagantaa keenya haga xumuratti akka nu faana buutan abdii qabna jechuudhaan maarree hundi keessaniyyuu hamma xumura sagantaa keenyatti kana malees qophii addaa gaafiif deebii keessummaatis qabna hamma xumuraatti nu faana akka buutan jenna. Jiraattonni godina Harargee lameenii ammas rakkoon xaxaa jimaatiin wal qabsiisee furamuu dhabuudhaan maatiiwwan hedduun isaanii ilmaan isaanii barnoota irraa adda kutaa jiraachuun himameetii jira. Kanumaan wal qabatee yeroo garaa garaattis tarkaanfiin adda addaa kallattiin kaa'amee furamuuf yaalamus dhimmi kiraa sassaabdummaa ammas daldala jimaatii wal qabsiisee dangaalee naannolee ollaa fi akkasumas biyyoota naannoo akka Somaaliyaa, Somaalee laandiif kan kana fakkaatanii fi daldaltoonni Jibuutii dabalatee uggura harka keessootiin jimaa irra kaayameen wal qabsiiseetii qabeenyi uummataa garmalee qisaasamuu fi abdii xiinsammuu qotee bulaa fi hawaasa naannichaa miidhaa jiraachuun beekameetii jira. Kanaan wal qabsiisee kallattiidhaan itti gaafatamaa dhimmoota daldala naannoo Oromiyaa obbo Daani'eel Charinnat ergaa bilbilaatiin akkana jedhan. Galatoomii akkuma beekamu yeroo torbannoota darbe kana keessatti komii guddaa ji'a lamaan dura xalaan gadi bu'ee fi kootaan kanaan dura naannoo ollaa Somaalee wajjin bittaaf gurgurtaa yookiin immoo daldala raawwachaa ture jimaa irratti kootaan naannoo 121 irraa ture gara 17,000tti deebi'uu isaarraa kan ka'e komiin yookiin hawaasa keenya keessatti kootaan kun xiqqaachuunsaa jimaan ala barbaadamuu fi gurguramaaf deemaa sababiin turree fi biiroon keenya dursee dhimma kana ilaaluudhaan akkasumas immoo qorachuudhaan komii hawaasa keessa jiruu fi akkasumas immoo hudhaaleen daldala jimaa kana keessa jiran maayinni kan jedhu erga adda baafanne booddee qaamni dhimma laallatu dhimma kana xiyyeeffannoo kennee komiin hawaasa kun yeroo furmaata argatee deebii akka kennamuu fi ji'oota tokko dhimmuma kanaan wal qabsiiseetii haalli bu'aa bahii yeroo ammaan kana komiiwwan hawaasni kaasaa jiru yeroo garaa garaatti mootummaan tarkaanfii fudhataa jira jedhaniyyuu haalli daldalli biiroo Oromiyaadhaa hordofaa jiruu fi caasawwan keessoo kiraa sassaabdummaadhaa kanneen hidhata qaban hedduun hawaasicha irratti jimaan yoo diqqaate gara tooniiwwaniin kan lakkaa'amu warraa aduu keessatti gubataa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Gama biraatiin ammoo odeeffannaawwan adda addaa haala jimaa irratti qabuun wal qabsiisee bal'ina dhimma sagantaa International Lulluqataa Day September 23 yookiin fulbaana as adeemu kana irratti afgaaffii caayaan taasisee fi wal qabateetiin mee beeksisa International Lulluqataa Day September 23 yookiin fulbaana dhufuu 23 mana ibsaa abbaa jaalalaa toora beekamaadha irratti TikTokiin qophaa'eetii jira. Kanaan wal qabsiisee beeksisa tokko dhageeffanneet gama gaaffiif deebii keenyatti deebina hamma sagantaa keenyatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Keenya Abdusalaam jedhamu qabsoo addaa jalqabeera. International Lulluqataa Day jedhama. Guyyaa seena qabeessa sagantaa Oromootni tokkummaan tokkicha isaanii jimaa irratti hudhaa jiru hiikuuf itti mari'atan. September 23 2023 galgala sa'a 3tti mana ibsaa abbaa jaalalaatti qophaa'eera. Hayyuuwwan bu'aa qorannoo isaanii yaada bilchaataa qaban ni dhiyeessu. Abbootiin amantaaf abbootiin gadaa, ambaasaadarootii fi qaamonni mootummaa, beekamtoonnii fi beektonni jaallatamoon hirmaattota sagantichaati. Sagantaan bohaartii dhiichisa, shubbisaaf shaggooyyeen itti bohaartan illee jira. Rakkoo jimaa furuun rakkoo hawaasaa Oromiyaaf biyyaa furuudha jedhee sagantaa kana Abdusalaam sponsor godheera. Ummatni Oromoo bal'aan biyya keessaaf ala jirtan keessumaa warreen biyya ambaa jirtan si'oominaan akka isinitti hirmaattanii shakkiin qabu. September 23 International Lulluqataa Day. Yeroo keessanis aarsaa hin godhuu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan International Lulluqataa Day September 23 boru jechuudha. Egaa maarree akkuma beekamu
kanneen dhimmi sabaa isin ilaallatuu fi guddini diinagdeedhaa fi qorjireenya hawaasummaadhaa rakkoo baha Oromiyaa kan diinagdeedhaan wal qabsiiseetiin xaxa jiru furuudhaaf yaanni hawaasa kanaa murteessaadha. Akkasumas immoo ilaalchi aayidoloojii xiyyeeffannaa hayyootas rogeeyyiis qaamolee dhimmi ilaalu hundi wal ta'uudhaan utuba diinagdee qonnaan bultoota keenya jireenya isaanii fooyyessuu fi kufiinsa kana keessaa baasuuf wabii guddina biyyaatiifis murteessaadha jechuudhaan egaa ammas yaada xumuraa gama dhaggeeffataa keenyatti deebi'ee jira. Mee gama xumuraatiin wanti jechuu barbaadu tole guyyaa kana hordoftoonni affeeramtoonni qaamoleen affeeramanii fi qaamoleen sagantaa kan dhiyeessanis ta'e kanneen dhimmi kun ilaallatu yoo dhufan yaada akkamii gumaachuu qabanii akkasumas ammoo gumaachi waliigalaa isaan hawaasni keenyalleen gama keessaatiin jirus gama alaatis jirus xiyyeeffannaa kana gabbisuu keessattii fi waan kana dhangaa bu'uura ijoo godhateetiin irratti hojjechuu qabu bilchinni yaadaa dhiyaachuu qabu guyyaa kana maal faadhame? Ayyee galatoomi kanaan dura siree torbaatu fulbaana 23 akka baranjiitti 2023 jechuudha ji'a tokkootu hafa boruu miti ji'a tokkootu hafa jechuudha. Guyyaa san namoonni argaman namoonni anneen dhufa jedhee hawwaa jiru namoota garaagaraati. Tokko ulamaa'ota keenyaa fi abbootii gadaatii fi abbootii amantaa hayyu dureeti jechuudha. Isaan yeroo dhufan abbootiin amantaas yaada isaanii hin kennatan. Yaadni isaanii waasaa diratu hunda'a. Akka waasaa diranaa xiyyeeffatanii barbaada. Namni dhufu yaada sadii kennaa jechuudha. Yaadni sadeen tokkoffaa jimaan kun maali kan jedhu. Jimaan kun qabeenya jedhanii akka hundi isaanii sagalee guddaa ta'anii barbaada. Kan dhufu jimaan qabeenya kabajamuu qabu. Qabeenya nuti gurgurachuu qabnu, qabeenya irraa faayidaa qabnu, qabeenya tuffatamuu hin qabne kan jedhu namni hundi sagalee takkaan kana mirkaneessuu qaba. Abbichi dhufu qabeenya guddaadhaa jimaan jedhee kana mirkaneessu akka sagalee ta'uuf akka nama jimaa kana tuffatu akka nama jimaa kana xiqqeessu amma booda ittiin deebine jedhee akka warni kan nuun barbaada. Jimaan tuqaa hin ta'u. Jimaan qabeenya, jimaan lubbuudha, jimaan jireenya. Kan itti aanu rakkoo jimaa kana akkamitti yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti kan jiru. Yeroo ammaa kanatti kan hiikamuu danda'utu jiru. Yeroo ammaa kanatti. San inni maali? Dhiibbaa gara mootummaatiin jiru, dhiibbaa gara naggaadheetiin jiru, dhiibbaa gara warra bitatuu, warra Soomaaliitiin jiru. Dhiibbaan gara sadiin jira yeroo ammaa kanatti. Gara mootummaatiin, gara daldaltootaatii fi gara warra bitatuun Soomaalee jechuudha. Uummata Soomaalee kan bitatu wajjin dhiibbaa kana akkamitti kaafnaa kan jedhu hayyoonni dhufan warreen affeeraman kanarratti haa yaada gumaachan yaada kana immoo hojiitti haa jijjiiran namni hundinuu jechuudha. Kun qabsoon kun nama hunda gaafata. Kanaafiyyuu akkamiin rakkoo kana hiiknaa yeroo gabaabatti yeroo dheeraatti an kanan barbaadu yeroo dheeraas yeroo gabaabaas yeroo dheeratti kan hiiknu fakkeenyaaf yeroo ammaa kana jimaan kan gurguramu Soomaaliyaa qofatti maaliif kana ta'e kan jedhu irratti yaada kan natan jechuudha yoo dhufan. Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa bichaa keessa biyyoota 50 fi 456 jiran beeku ta'e. Kana keessa biyyoota lama moo sadii kan jimaatti gurguramu. Maaliif biyyoonni 54 biraa taargeet maarkeetii maaliif ta'uu dhabe kan jedhu irratti yaada kannatan akkamitti goona kan jedhus gorsa kannan ta'uu qaba jedhanii kana mirkaneessuu qabanii jechuudha. Jimaan maarkeet ta'uu qaba. Akka Afrikaattis akka addunyaattis kan itti aanu kan dura jimaan kun qabeenya jechuudha. Kan mirkaneessuu qaban jimaan kun maarkeetii hin ta'uu qaba rakkoo fuulduraa eeguudhaaf. Tole. Kan itti aanu immoo yeroo tokko yaada tokko dabaladha. Yaadni sun kan sadaffaa waa sadiin jedhe kaayyoon guyyaa kanaa. Tokko jimaan qabeenya jechuun lama rakkoo jirtu kana yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti akkamitti hiikna kan jedhu sadaffaa kana very important kan namni dhufu hundi xiyyeeffannaa mallatteessu malee ba'uu hin qabu. Oromoo hunda yaamuu qabna guyyaa san Oromoon miliyoona 70 yoo ta'e miliyoonni 70 irraa miliyoonni 10 yoo dhufe sagalee guddaa addunyaa sosoosu ta'a jechuudha. Xiyyeeffannaan kun akkaawuntii keessatti laxafa weebsaayitii irra deemanii kan barbaachisu maqaa keessan qofaa fi imeelii keessan qofa. Gisee sagalee kennitan sagaleen san namni kun yoo hedduun mallatteessa yeroo gabaabaa keessatti breaking news taa'ee yaadaa jira jechuudha. Kaayyoon guddaan kana kan sadaffaa kana xiyyeeffadhaa. Addunyaan akka nu dhaga'u godhudha jechuudha. Jimaan kun qabeenya keenya, jimaan kun diraagaa miti, jimaan kun waan badiitii miti. Addunyaan biraa farshoo fi diraagaa fi hashiishii fi waan adda addaa oomishtee irraa fayyadamaa jirti. Nuti immoo keenya kun bunaa hojii garaagarummaa hin qabu, shaayii hojii garaagarummaa hin qabu. Akkamitti irraa fayyadamna kan jedhu kanarratti dhufanii hayyoonni karaa aktaachaa jiran san nuuf kaayanii jechuudha. Galatoomin jedhama. Tole
xumura irratti mana ibsaa abbaa jaalalaatti ji'a dhufu September 23 ti ibsaan akkuma beekamu yeroo ammaa jechuudha aartii aadaaf wal hubannoo dhaloota siyaasarraa bilisa ta'ee gaggeessaati kan jiru dhaloota sammuudhaan dammaqsuuf wal taasisuu oromummaa irratti audiensiis fudhatama guddaas qaba. Kana wal qabsiisee namoota sagantaa keenya kallattiidhaan hordofaa jiraniif dhaamsi xumura irratti ati dhaamtu yookiin qaamolee dhimmi ilaallatuuf wanti ati jettu yoo jiraate daqiiqaa tokko sii kenna. Ayyee galatoofi kan an jedhu dhaamsin Oromoof qabu dhaamsin Harargeef qabu tokko maal inni jimaan kun qabeenya keenya. Jimaan kun kan biraa miskiinaa qabnu miti. Akkamitti qabeenya guddaa kana biraa uummanni keenya hiyyooma kan jedhu. Saniif guyyaa san tokkummaadhaan dhuftanii ajendaa biraa uumuu osoo hin taane ajendaa gosaatiin, ajendaa waan adda addaatiin, ajendaa polotikaatiin osoo hin taane ajendaan kun ajendaa ikoonoomii qofa. Ikoonomiin akka beektanitti nu jijjiiruu danda'a. Polotikaan akkuma beektan ni kufaas ni ka'aas. Ikoonomiin ammoo yoo kufe namatu kufaa jechuudha. Namatu du'a. Kanaafuu ikoonomii irratti xiyyeeffannee guyyaa sana sagalee taanee gorsa waliif laannee gorsa achirratti argamsan deemnee hojjechiiraa jechuudha. Rakkoon guyyaa sanii kata jechuu miti. Guyyaa san kan qabsoo itti eegallu kana naaf dabaafadhaa. Qabsoon guyyaa san eegala malee qabsoon hin xumuramu guyyaa san kanan jedhu. Naaf galatoomaa naaf argamaa guyyaa san koottaa sagalee tahaa uummata keessaniin koottaa uummata keessan baraaraan jedhaa jechuudha galatoomaa. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya kallattiidhaan kan hordofaa turtan Minneapolis Minnesota irraahi egaa International Lulluqata Day kan jedhu September 23 yookiin fulbaana 23 akka lakkoofsa warra faranjiitti kan qophaa'e jechuudha. Akkasumas ammoo kanneen toora sabaahimaa isaanii barbaadan iimeelii isaaniis kan isiniif maxxansinuu ta'a. Akkasumas ammoo pitishiniiwwan akkaataa itti raawwatamaniif haal tokko gama sooshaal miidiyaa keenyaatiin ibsuudhaaf ni yaalla isiniin jechuu barbaadaati. Waan nu hordofaa turtaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatooma horaa bulaa jenna. Akkasumas ammoo Abdusalaam akkuma beekamu hojiiwwan gurguddoo yeroo ammaan kana hojjetaa jira. Hedduu namatti tola jechuu barbaada. Hawaasni keenyas kana dhageetiin dhimma diinagdee waaloo kana akka furuu abdii qaba. Maqaa daawwattoota keenyaatiin horaa bulaa deebanaa jenna. Sabah